بقى بولتي أيانا تلزنجاي ورا برانا خبره هجري إسنهاتاز وقتك مقومنو تيام من نبلا لفتهم وقتك نبيين تتأمن نبلا لفتهم موتا خبجا أمتان بي لما فول درا سرغني أما تلمان دبر خال أمانتي إسلاما توتويت جولين نوتي سبخين يجينا ملا كاول من مسلمة نبي إسرتي ورا والله معلومة يكفي ورا والله إرجع بابان شيخ أمين برو دبرسان كنا مي حاجة تقول ولي دقيقة فنا إدو إرجع بريدو دا يرو أمني ورو مودا تقول مارا نمتا والله وسو أمانتي عن غندا لجا ولين كقولين تقول مارا نمتا والله بيرد أبتيتين تقول مان ورو مودا كدورا لا فتسوني جو لا فكأتي أمتا كنا بيرد أبتاجو تقول ما قدر ستي فداني أجندا كنا نجدو دربما حاجة ماتي تمو نملكون توانا جل أولو دابو إسا أكاسو ما إرجع بابان دبرسان أسكي ستي إرجع بابان دبرسان ببريدو تجرا حاجة تقول فيديو إساني ولين دقيقة فنا Abdul Mobile Birahi bagara de pirang gara cara laki yaruftan sini jara orftona manta muslima baga somana nagahan tumurtan baga idan singgay baga nagahan tumurre woga rufusi nagahan itiro hade bisu somana barana rabbinu raha ke baranu sini jara Eid Mubarak wahe dihenya kana de majru kana ratti erga baban dabar sankana fi akasuma wahe alaba gubu kana ratti fakenaf anaka dum fatile namota heddu kan garte komanti naf barestan akamitti alaban irra sitti dhagahame nabiyyichi kenna arab samuuf yookiin amantiin kenna dikkeeffamuu irra namoota jiranifin erga gabaabdu takka dabarfachuu barbaada jechuudha jalqaba irratti waan nama ajaa'ibsiisu waan garaa nama nyaatu haga maatitti warroonni gartee hagana hunda ajandaa nuuf ta'anii qoqqoodamiinsa ummata jidduutti akka ummanni wal shakku akka gartee ummanni dhagaa walirratti darbatu Kauri akkasitti godhan sun hanga ammantanatitti boonanii liif akkuma naafsi hitetti garte ajanda isaanii itti fufanii jiran jechuudha kun waan hedduu takka garaa nama nyaatudha asirraa wanti natti mul'atu an gaafa duraalle isin jedheeti ture ergama qaban as keessatti mee ergaa baabaan dabarfatan kan keessatti illee waan isaan tuqantu jira isin dhageeffanna san viidiyoo jechuudha soo gartee dhugummaan as keessa jiraatte laakuma gaafa mudurallee jenne lijiyaaredi sa'aatii 24 osoo hin guutiin to'annoo jala oole jechuudha hangana miti hagana gurmaahee fakkeenyaa fi gareedhaanii miti dhuunfaa isaatitti gadi bahee viidiyoo daqiiqaa takka daqiiqaa lama hin caalle keessatti kan inni dubbate jechuudha guyyarraa waan jarri kun dhoobatiin jiran haga ammaasitti akkasitti ciminaa itti fufeeti kana jechuun maalinni ergama fudhatanii damoosni kafalamee fi haala saniin bobba'anii jechuudha kanatu namatti mul'ata hangaafa duraalee isiniin jedheetii ture amma nama hundaafiyyuu ifeeti jira jedheetii yaada qabsoon isaa itti fufeeti jira jechuudha qabsoon inni muslima irratti qabsaa'e muslima waa godhaafi miti beeki hawaasa jidduutti wal jibbaa fi wal shakkii babal'atu kanaadhaa fi akka gartee fakkeenyaaf as keessa ajandaan biroo hin babal'anneefidha kan jennuuf malee amantiin keessattuu as keessatti waan baabaan dubbatan tokkotu jira ifduu isiniif hin dubbadhu isaanumarraa dhageeffannaa jechuudha kabiraa waa'ee alaabaa gubuuti alaabaa oromoo warroota liif seenanii tolfatanii mataa filatanii mataa firiizii godhatanii fakkeenyaaf filan mucaa kan amma nama tokkocha dhuunfaa godhachuu fi miti beekan namoonni akeeka kana qaban hedduudha kan gartee fakkeenyaaf attaanaaf illee kan komantii barreessan alaabaan baga gubatee oromummaa jarri agartee amantii islaamaa akkas gootee garaan gubdee oromummaa isaan oromummaan sun funyaaniin nu haa baatu namoota jedhan laal waan tokkotu jira jara kenna yoo ati dhiigaan oromoo hin tahini dhugaadha duraa funyaan keessa sin jiru rakkoo miti san ammoo kan gartee fakkeenyaa fi amantii namaatii kabaja dhabee amantii arabsuu fi atiin ammoo yoo oromoo ta'uu baattellee kabiraa ammoo isaan garaa gubaa isa gartee funyaaniin haa baatu jettee kabiraa aarsuudhaaf hojjetallee garaagarummaan keessan homaa tokko illee nu hin jiru jechuudha kabiraa fakkeenyaaf namoota hedduudha ati akkamitti gartee alaabaadhaaf dubbatta nabiyyiin kan alayhi salaatu wassalaam nabiyyiin tuqamee amantiin tuqamee kan jedhudha amantiin tuqamuu fi nabiyyiin tuqamuu hin jiru nabiyyiin homa feesbuukaan namni tokko sarara takkaa lama katabee yookiin afaan baneetiin tuqamuu miti wal jibbaa fi wal shakkii hawaasa jidduutti bu'uudhaaf jenna malee amantiin kanaan tuqamuu illee hin jiru amantiin muslimaa waan haarayaa miti namni arraba dheeratu baalageen shayxaanni arraba dheeratu afaan itti dheeratu waan haarayaa miti jechuudha garuu nu jidduutti qoqqoodamiinsaa fi gartee haalli jeequmsi ummanni akka walitti bu'u amantiif amantiin akkan walitti bu'u akka hin taanedha kan jedhamuu fi namni kan balaaleffatamu amantiin waan akkanatti gartee waan kashlabbeedhaan daddaaquu miti jechuudha tokkoffaa kan biraa ammoo maaltu alaabama nama yaadachiiseedhaan kan hin jedhu an ka jedhu alaabaan tuni ka qabsaa'ota warra amantii keenya diqqeesseeti by the way beektota dabalatee warra waan kana irratti qabsaa'aa jirutu jira ansan isaan mirga isaaniitti akkasitti qabsaa'uudhaaf jechuudha fakkeenyaa fi madda waan kanaa balleessuudhaaf oromummaan yookiin ammoo sabboonummaa waan jedhame kun baduu qabaa warra jedhamtu jira suni mirga isaati isaan akka barbaadanitti haa deeman nuti ammoo afaan oromootiin oromummaadhaanii barannee
salawaata alayhi salatu wasalam ne jarati bufne qur'ana akasti garte afan oromo tin baranne waan hunda amanti keena afan oromo sanin jabe faneti oromo manis diga keena amanti keena le irratti dhanne irratti guddanne lachuun harka walin akasti walin deemo ne tijira jechuudha ammoo kan gaafi namatti ta'u kan hundi keessan of gaafachuu qabdani alaaba maaltu gubu nama yaadachiisedha maaltu wali fide me fakkeena famu gurba kanaaf alaaba maaltu wali fide nama gurba kana qofa miti hatta fakkeenya abbaa barbaade garee akkuma gaafa dura eegalan santi kanumaan biyya bulchaa jiru fakkeenya amma yoo mootummaan gadi ta'ame mootummaa yoo gadi dhufame paartii moyitii yoo gadi dhufame maaltu alaabaa nama yaadachiisedha as keessa mee ilaala amma isin fakkeenyaaf dhagaa tokkoon shimbira lama akka jedhamu sanidha asiin inni kuni waa'ee amantiidhaatiin ajandaa nuuf kenna kabiraa immoo gadi bahee alaabaa fuudhaan akka biyya yaadatee baranna mee ilaalammatti waan tokko yoo aaqila taate mee ammatti ilaali basaasa isaan lachuu warroota damoosa fudhatee deemu jedheetiin yaada yookiin ammoo akkuma amma jenne kana ka duraanuu gartee oromummaa irra jira kan itti ulfaateetiin fi oromiyaa keessa dhalate oromiyaa keessa guddate achirraa nyaataa jira sababa kanaatiin gartee hawaasa kana wanni tokko inni beekuu qabdan yeroo hundayyuu diinonni oromoodhaaf wanni yaadu ta'u ka biyya bulchuudhaaf haa ta'u ka biyya bulchuudhaaf deemullee haa ta'u yookiin ammoo gartee kan oromoo kana balleessuudhaaf tattaafatullee haa ta'u faannoo abbaa barbaadayyuu haa ta'u wanni isatti yaaddoo ta'u tokkummaa oromoodhaa yookiin heddumina oromoo rabbiin heddummeessee uume kanaadha yeroo hundayyuu diinaa jechuudha wanni isa yaaddisu tokkummaa kana diiguudhaaf hoo maal inni kaan fuudheetii maqaa amantiidhaatiin nu jidduutti waa darba bombii wayii darba inni kaan ammoo achirraa yeroo karaa argatee karaa achi keessaan gulufeeti kun haga sadarkaa alaabaa fuudhee gubu mee maaltu oli fide maaltu isa yaadachiise alaabaa saniyyuu warri fakkeenyaaf amma alaabatu maalis godhee jettan irra si godhee miti bar maaltu si yaadachiise iyyuu fakkeenyaaf maalumatu waliif fide alaabamaa fi nabiyyicha kennatu arrabsamee alaabamaa yaadachuusan maaltu fideedha meetil maamee ammati alaabaanis ka hawaasa amantichisi kan hawaasa bal'aa wanna itti beekuu qabdu kanaadha. Ammoo amantiin lubbuu keenya musliimni amantii isaatti ol waan jaalatu qabu ni beeyna san nuti hundinuu akkasumatti barannee akkasumatti irratti guddanne jechuudha garuu eessaa walitti dhufeedha maaltu walitti fide maaltu walitti fidaadha. Inna kanaafuu as keessa gara hundayyuu qabsaa'otatu keessa jira ergamatu keessa jira irraa of eeggatu qabnaa isin jechuu barbaadeeti alaabaan gubachuun sirrii miti kun ammoo gartee kan olola waa'ee amantii irratti ofee waan hedduu takka garaa nama nyaatu ergamatu duuba jira malee silaa sa'a 24 sa'a 12 gahu jechuudha biyya keenya biyya gartee hayyuu biyyi abdattuu fi hayyuu biyyi jaalattu iyyuu taraa cal jedheetiin gartee dhaqeetiin kilaashii itti nyaachifateetiin abbaa barbaade hidhu qondaala ministeera biyyaatu cal jedheetiin gartee manaa fuudhee halkaniin marseetiin fuudhee hidhu keessatti haga ammaatitti seera kamtu na hidhuu danda'a jedhee oonlaayin haga ammaatti akkasii arrabsoo itti fufee jira jechuudha arrabsoo isaatiin amantii waa taateef miti kanaafuu nuti amma booda ajandaa kana irra kaa'uu hin qabnu jechuudha sababa saniitiin dura tokkoffaa maaliin badiidhaan hin kafalamu wanni beekuu qabdan badiin tolaan jechuudha kan kafalamu dhugaadha kan biraa miira keessa seenuu yookiin wallaalaan ajandaa godhatuu danda'a miira keessa seenuu danda'a yookiin ammoo as keessaan ammoo baalageen miira keessa seenuu danda'a baay'isa wayi wanni karaa tiktookiin godhamu isa liif seenee mataa tolfatee fuula dhiqateetiin liif seeneetiin alaabaa guba jedhu foloodhaaf ta'uu beekuu qabdan hin jiru wanni akkasii hin jiru wanni akkana meela lammatti itti yaadamee dhiqatee fuula dibatee maal jedhee bareechifatee uffata kamtu tiktookii waraabuudhaaf ta'a jedhee akkuma namni isin dura taa'eetii waraabaa jiru kanatti dhufee alaabaa gubu hin jiru wanni akkana qabsoon akkanaa hin jiru kijiba kanaafuu lachuu ofirraa eegaa kan as keessaan deemee alaabaa gubus kan akkasuma gartee kun silaafuu diina gurraachaa beeneeti jirra haa ta'u ammoo eenyutu ergama eenyuuf tuubaa qabaa kan jedhudha malee jechuudha mee ergaa baabaa kana dhageeffadhaa. Namoonni tokko tokko arraba isaa qabuu dadhabe tootti takka ta'a jibbanni amantiidha isaan keessa jiru fedhii wahii fiixan baafachuudhaaf namoota afaan isaa adaban qabne namoota safuu ummataan beeyne namoota kabajaa ummataan beeyne namoota wajji jireenya ummataan beeyne gama fuula duraa as erganii waa arrabsuu fi amantii tuquu fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuquuf warri ijibbaata godhu dalagaa sanirraa harka isaanii deebisuun nama hunda dura isaaniif irra gaarii. Tuttuqaan amantii uumaan gootuu beeku tuttuqaan amantii jala haafuudha malee madaabaraatti godhuudha malee miidhaa tokko fiduu dandeessu beeku maa yuqaalu laka illaa ma qad qiila lirrusuli min qablik wanni siin jaan takka illee nu jirtu uma ambiyoota duriin jaan ati siin jaanii je rabbi nabi muhammadiin sallallahu alaihi wasallam ijoollonni yeroorraa yerootti amata lamaan dabre kan amantii islaamaa tuttuytu ijoolleen nuti saba keenya jedhee nami lakkaawwatu nuti har'a waan fokkatullee hin jennu soomana keessa jirra iidarra jirra itti yaadamee guyyu akka soomanni muslimaa kuni booraw iiddi ayyaanni isaanii booraw ja'amee itti yaadamee ashrul awaakhir birallee dabramee torbaan boodaa eegamee ummata jidduutti waa darbuun bareedaame har'a kanatti haasoyinaa beek bareedaame namoonni nama tokkollee bakka hin buune saballee bakka hin buutu tuutti sun
نم تقول لي بكمبوت أمو ركو أمة جدت أو مفتتا في ورقودو أدب قدو برباكيس أقلي سند ديبو برباكيس أمني مسلمة وان في الرت اللي يو ولي قالوا بعد نبي إسرتي وان تينا وان بين نبي خجاري نمني وان كيسن بين نوما قرابه أمني مسلمة نبي إسرت قسلا تكا وان نبي جنس لين هجتين بكتو بك خطرة نما قالوا قبل نمني وان بين جذبا يوجرات بكتو قجلو قالوا قبل wanni tokko guyyunutti asbaasan hogutaka maqmanuti tiyamam nu balalefatum hogutaka nabiyyinuti itti amanu balalefatum hogutaka akatuma amantiidhaatu balalefamu xiqqoon xarafa asbabaasanii nu garsiisan koon eessarraa eegale maqarraa eegale bar hogutaka maqmanuti baafannurraa maqaan arabaa biyya nu fudhate biyya nu balleesse eenurraa eegale pirezidaantii kan musilaa biyya bulcha jedhamurraa eegale jechuudha. Akkuma baabaan jedhe kun iida booresuudhaaf soomana booda kana booresuudhaaf yeroo ummanni muslimaa tokkummaadhaan ibaadaa godhaa jiru soomana keessa yeroo ummanni muslimaa tokkummaadhaan iida baheetiin gartee soomana ifirraa gaggeessuudhaaf qophii jirutti wanni kun nu jidduutti darbame. Yoo aqlii qabaatte siif gala osoo nuti hundi akkanatti kan hubannu taate shoofa malaal namoota qaanyii hin qabne namoota safuun beekne hanjeeraa himuutu mallaquma itti kenninaan waan feete jedhi yoo jedhaniin kan waan fedhe gadi baheetiin jedhu baalagee akkasiisan if dura buusanii duubaanutti erganiiti kan baabaan jedhan alaa miti baabatu jedhe jechuudha. Asirraa yoo aqila taate ati siif galaa jechuudha. Kanaafuu namoonni kun ammoo godina bakka bu'anis hin qaban saba bakka bu'anillee hin qaban baalagummaa isaanii ergama itti kenname fudhataniiti gartee kan waan kanarratti bobba'anii jechuudha. Kanaafuu nuti ammoo kana qaroomanneef dura beekuu qabna. Wanni kun ergama ta'uu qaroomanneetti beekuu qabna jechuudha. Balaleeffamu xiqqoon xarafa asbabaasanii nu garsiisan koon adaba godhuu qaba wanni kun dhaabbatuu qaba. Uummanni muslimaa guyyuu waan xiqqoo waan argamu takkaaf tasgabbii dhabuun barbaachisu. Namni waan kana hojjete nuti zaahira kaa agarru namoota. Namoonni kuni warra jibbanna ummata jidduutti barsiisu jibbanna uumuuf tattaaffii godhu akka ta'an qaceellootti gingilchitee jirti ijoolleen. Namoonni immoo waa'een amantii isa yaachisu waa'een ummataa isa yaachisu. Abbootiin amantii adda addaa adeemsi miidiyaa irratti deemee ummata amantii ummata tokkoo aadaa ummata tokkoo xureessu koon ammarraa yoo karaa isaan qabanne rakkisaadha jedhanii hundi irratti hayyoonni biyyituun qabdu waan san balaaleffataa jira. Guyyaa iidaa nagayaan salaatu immi islaama Itoophiyaatis irraa haasawee ture karaa seeratiin akka wanni kun karaa qabatu qaama dhimmi ilaalchisu warra qaama seeraa waan san hordofu kallattii kennanii jira hordofamaa jira wanni sun namni uleenii mi biyya keessa jiraatu waltumee wal ari'eetii mi seeraan jiraata namni karaa majlisni qabatee kana ture hololli amantii irratti deemu nabi Muhammad irratti xiyyeeffatu sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammadii fi islaamallee inni humaan godhu akkasii beeku ammoo ummata ar'a jiru kanaaf summiidha ummata jidduu summii facaasu ummanni akka wal shakku taasisuuf namtichi amantii tiyya balaaleffataa jiru kun amantii kiristaanaa qaba yoo fedhe amantii beentee qaba namticha kanaatu amantii tiyya tuqe jee akka namni shakkiin nama jidduu dhuftu namni wal jibbaa deemu wal dhiibaa deemu uuma waan laafaami beeku rakkoon gizee hunda namuma tokko irraa kaate namuma baalaga irraa kaate namuma adaban qabne irraa kaate namuma kashilabbeetu balaa uuma ummata jidduutti saniifuu laaffisanii ilaaluumi qaamni dhimmi ilaalchisu namoota akkanaa adabachiisuu danda'uu qaba eenyuuf jecha biyyaaf jecha hojii jireenya ummataatiif jecha hawaasni waan kanaaf jecha afaan lama osoo hin taane mana gaxoriinee amma magaalaa wanni rabbashinu jiru nam tokko dogoggoree jecha namni biroo wajji dogoggoruun dogoggora wal'aanuun rakkoo wal'aanuun akkasiimi rakkoo tolaa wal'aanuun akkaataa alaabaa gubuun hayya sirriidhaan asirraa deebisee argatte goon arganne fakkeenyaaf amma wanni gartee gadi oriitee ati amantiin kee tuqamee nabiyyichi alayhi salaatu wasalaam nabiyyichi tuqamee baay'isa wayii tuqaan qabu nabiyyichi kan alayhi salaatu wasalaam qulqulluudha ergama alamaati tuqaan qabu xuriin qabu amantiin tun tuqaan qabdu xuriin qabdu jechuudha garuu ammoo hawaasni akka walitti hin buune wal akka jeequmsi hin oomne amantii akkasii warra amantii akkasiitu akkas na godhe akka hin jedhamne tasgabbiin bu'uu qaba karaa seeraatiin majlisni illee kan hordofeedha garuu hin taa'amnedha majlisni illee garuu karaa seeraa hordofee garuu ammoo hin taa'amne haga ammaa tumaa wanni taa'amee jiru jechuudha torbaaniif deema itti fufeeti jira guyyaarraan maaltu naaf maal jedha amma maaliin katabuu qaba maaliin dubbatu qaba amma iyyuu qabsoo isaatti fufee jira jechuudha hayyoota irratti sheekotii irratti akkasuma hayyoota oromoo irratti karaa hundaanuu qabsoo itti fufaniiti jiran jechuudha garuu akkuma baabaan amma jedhe kun amantii ni kotaa ni tokkoomsa ka gartee duraan garaagarummaan jiru iyyuu bara uummanni muslimaa ka garaagarummaa qaba fakkeenyaaf amantiin kamuyyuu garaagarummaa qaba garuu garaagarummaan fedhe yoo jiraate nabiyyicha irratti tokkoomaa jechuudha akkasuma kan amantii laaffisillee narran tanaa yeroo nabiyyichi isaa tuqametti eenyunuyyuu qoomti isaa
guutamteetti lafaa kaati jechuudha yeroo nabii alayhi salatu wasallam nabiyyiin isaa tuqametti jechuudha inumayyuu kun ummata muslimaatiif tokkummaadha uumaa akkuma isaan tuqan ijoolleen keessattuu oromoo ta'an nuti saba miiliyoona 60 miiliyoona adawwiinis kanaadha kan sodaatu adawwiinis gaara kana kan sodaatu gaara kana jidduutti shakkii fida wallaalatu nu keessa jira ka sababa barbaadu nu keessa jira kan nu keessa dhalateetu jira ka gartee eessumaanii as jidduutti fanjii darba jedhee barbaadu kan kaffaaloo caalu ka biraattu jira waan ta'eef akkuma baabaan dabarsan kana nuti meelaalama yeroo ummanni muslimaa iida godhuudhaaf deemu keessatti yeroo ummanni muslimaa soomana xumuraa jiru keessatti wanni kun darbatame kun hundi nu duuba akka fashaluudhaaf ergaan amma isaan dabarsan kun jechuudha itti haa xumuranii dhageeffadha akkaataa itti namni sunis adabbii argatutti wallaan waan kanarratti wal dhabuun qabu ajandaa godhatee tokko akka nama deeggaree tokko akka nama balaaleffatee tokko akka nama abaaree tokko akka nama eebbisee ta'ullee barbaadu baga jalbultii ayyaanatiin isin ga'e warra baranaa habara hegeree isin haa taasisu warra yeroo hunda soomanni dhufee isa qunnamu ninis ka soomana simatu nagayaan geggeessu rabbi nu haa taasisu namoota rakkoo adda adda irra jiru rakkoo lolaa rakkoo beelaa ummata rakkoon irra jiru hundi rabbi rakkoo baasu warra walloo mana isaaniitii facaanii badii takka malee illa an yaquulu rabbuna allah maaluma yakkii warra walloo kun jedhii yoo haasawan nama dhibaabee maal balleessituuttitu rakkoo isaan mudatti san keessaa har'aa namni bakka iidetti godhu hin qabne haala jirus tuulaa jira ummanni muslimaa bakka jirurraa zakaa fi fixrii baasurraa ummata san karoorse akka iida gammachuudhaan ummata wajji taasisan deeggarsa barbaachisu taasisulleen waajiba warra iida godhuuti nuti iida godhaa jirra mana keenyatti warri sun yoo xiqqaate sharaa jalallee yoo jiraatan gammachuun akka beelayyaanne waan uffatan akka yaanne iida akka taasisan namuu bakka jirurraa tuuta miidhamte hundasi deeggaruun ayyaana wajji walitti bareedaadha waan ayyaana wajji wal qabatu waan nama ajaa'ibsiisu bari ajandaa kana keessatti waa hedduu barbaadde arguu dandeessa ummata keenya ka walloo kana tokkummaadhaan oromoon akkaataa isaa tokkummaa isaa ka gaafa durii sanitti bara ammantana nama ka baramma likkitti waa haga oromoodha beeku niimoorii shoortii niimoorii gartee warra nuti niimoorii keenya haga keenya beekuudha bara ammantana ka gartee ajandaa nuuf kennu salphumatti jechuudha yeroo ummanni tokkummaadhaan ummata walloodha akkasitti gartee tokkummaadhaan gargaaraa jirutti waan kana baf nu jidduutti meelaala amma isin fakkeenyaaf akkuma baabaan dabarsan kana jechuudha kanaafuu kanaan shaagalamuu kanaan amma xaxamoo osoo hin ta'in qoqqoodamuu osoo hin ta'in oromummaan qiliyaa seentu alaabaan qiliyaa seentu nama santu si kenneedha baran kara biraatiin qoqqoodamii sin barbaachisu inni kaan kana baraa inni kaan gartee yookiin akka waan ofiisaatii gartee waan kanarratti jaalatee inni kaan waan akka jibbee inni kaan ammoo akka waan kanarra qabsaa'ee fakkaatee qoqqoodamuun qabuun ergaa ustaazaatii jechuudha akkasuma gartee uummata keenya ka walloo ka gaaddisa jalatti soomaa jiru ka qe'ee isaanii irraa buqqa'e ka hospitaala jiruu fi fixrii zakaatii fi akkasuma zakaa kaanis ka waggaatti baafamurraallee uummanni akka isaaniif qoodu kuni waan haajaa iiddi soomanni itti haajamuuti kanaan hin dagatina kan uffata qabus kan zakaa qabus jedhaniiti erga kana dabarsaniiti jiran jechuudha kanaafuu waa'ee gartee ummata jibbaa amantiidhaatiin akkasitti gartee nu jidduutti ergamanii kun ergama ta'uu beeytanii warroonni biraa kan ibiddaan kafaluu barbaadan kan gartee kibriita qabataniitiin fiiganii fi gurra hin kennina ka wallaalaan godhus haa ta'u ka gartee basaastummaadhaaf ergamee godhamus haa ta'u kaffaaloon garaagarummaan qabu nan mallee irra deebi'eetiin isinii jira kanaafuu akkasitti hubachuu qabna kuni ana qofaa miti ergaa kunoo nama guddaa irraallee dhageessaniiti jirtan jedheeti yaada hundaafiyyuu iida gaarii nuuf haa ta'u bara dhufullee warra nagaan itti deebi'u nu haa godhan abduu mobaala biraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.